waamicha qubee chaanaalii keenya sabskiraayib gochuudhaan nutti dabalamaa. Qubeelee dubbachiistuu afaan Oromoo. Afaan Oromoo qubeelee dubbachiistuu 5 qaba. Afaan Oromoo keessatti qubeelee dubbachiistuu 5 qofa fayyadamna. Isaanis akkaataa armaan gadiitti barreeffamu akkasumas sagaleeffamu. A, E, I, O, U, Afaan Oromoo haa barannu. Egaa isaan kunneen qubeelee dubbachiistuu 5 afaan Oromooti. Kan wal biratti barreeffaman qubeelee dubbachiistuu isa guddaa gara harka bitaatiin, isa xiqqaa gara harka mirgaatiin isa barreessinedha. Kanaaf namoonni barumsa afaan Oromoo barachuu barbaadan karaa garee keenya Telegiraamii waamicha qubee jedhu nutti dabalamuu ni dandeessu. Waan nu dhaggeeffattaniif galatoomaa. Namoonni chaanaalii keenya haaraa taatan chaanaalii keenya sabskiraayib gochuudhaan nutti dabalamaa. Akkasumas barumsa afaan Oromoo baradhaa isiniin jechuu jaalannaa. Galatoomaa.